George Abu irra marseedha. George Abu irra marsee kan jedhu sirbaadha. Asitti kan inni green screening isaanii mul'isa jechuudha. Tirri. Akka kootti gaarra deddeebi'ee kan mul'ate bakki kun daraan viidiyoo miidhaguu danda'anii gadi buusanii fakkaata jechuudha. Maaliif akka yaadanii baagiraawundi isaanii piinkii godhanii naaf hin galu jechuudha. Piinkiin hiika mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Halluu saalaatiin warra jedhaman keessaa kan saayikooloojii halluu keessatti illee maal ibsu akka barbaade kan qabu piinkiin jechuudha. Egaa irra deddeebi'es bakka kanatti dudduubni isaanii yookaan giriin iskiriiniidhaan qotanii kaanitu duratti dhiisan haa ta'u yookaan sanaan kaan haa ta'u yookaan ediitingii keessa dhufe haa ta'u baagiraawundiin isaa samii guddaatti ol bahee kan mul'atu dudduuba isaanii irratti immoo rektaangilii taate shubbistoota booda dibameetu jira jechaadha akka kanatti. Kana maaliif akka godhan ifamedha jechuudha. Miidhagina viidiyoo kanallee kan gadi buusuu danda'u wanti kun ilaalamee irratti ta'e gaariidha. Kan alatti baay'ee kan bareedu baay'ee kan namatti tolu sirbi kun jechuudha. Interri. Wow.
Hmm.